gamoon isin duddubbee kanatti argitan jalqabamee hanqina garaagaraatiin naannoo waggaa tokko jalqabamee ka'ee karaatti hafee dhaabbatee jira. Kun galmaan gahuudhaaf isin qabaa nu qabaa yoo nuti wal utumne yoo nuti wal qabne wanni kun galma gahuu danda'a jennee har'a fuulduree keessan dhaabbanne waan ta'eedhaaf maaluma shari'aa barbaachisaa ta'e hundaa biratti barsiisaa ijoollee keenya tarbiyaa gaariidhaan akhlaaqa gaariidhaan osuma deemsisee utuma barsiisee jiru ijoolleen gaafa 8 7 fixanii 8 fixanii jedhan asirraa akhlaaqa qaban kana fudhatanii gadi bahanii bakka biraatti itti fayyadamuudhaaf waa tokko dandeettiin jaraa hin argamne gamoon gara kanatti ijaaramee manni barumsaa kun waggaa dheeraadhaaf hawaasa islaamaa barnoota garaagaraatiin yatiimotaa fi miskiinawwan garaagaraa kan tajaajilaa turedha jechuu. Piroojeektiin jalqabame waggaa tokko ol humna dhabee itti adeemuu dadhabuudhaan akkuma mul'atu mukkisaallee lafatti badee hojiidhaan ala ta'eetiyyuu argamaa jira jechaadha. Ijoolleen keenya nuti gaaromsinee guddifachuudhaaf itti cannaqamnu gaafa dhattee kutaa 9 geessu nurraa akhlaaqa biraatti nurkaa fudhatamee deemaa jirti waan ta'eedhaaf obboleewwan keenya muslimaa wanni kun sadaqaa jaariyaadha. Namni rabbiin viidiyoo kana isin biraan gahe rabbiif jedhaati ijoollee kana daa'ima ilmaan muslimaa kana nu gargaaraa guddisaa piroojeektii jalqabame kana ittiin nu gaha mana barumsaa kana waliin itti haafufsiif nuun isiniin jedha. Rabbi isinirraa haa jaallatu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Itti aanu maaliif nuun ijaaramne jedhanii mana barumsaa biraarraa sagal iddoo biraa dhaqanii achi deebi'anillee ijoolleen iyyataa jiru jechuudha baqaate. Nu iddoo biraatti barachuu mana barumsaa biraatti barachuu hin dandeenye. Inni nu achitti asitti barannu akkaataa nu achitti barataa jirru waladda wanta ta'eef maaliif jechuudhallee itti nuun dabaltanii as deebinee baranna malee yookiin barumsa dhiibna malee hin barannu hamma jedhan jechuudhallee iyyata nutti dhiyeeffataa jiru jechuudha. Nummoo tarbiyyaan akka hin taane ta'ee jiruudhaatti ijoollee keettiin dhabaa jirraa jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في أردفتوتا هواس إسلاما كنن بيه كيساف بيه على بكيوان غراغرات أبتنين هردفا جرتن أكسما نمني إسلام ما نسنتي دقام هندي كيسانو جلق أبرتي إيغا سلامتا إسنتي مبودا مكان كنكو عبد البصير نورا جدما برسيسا من برمسا باجفار برسيسا فانا ربي فاتي إن شاء الله تعالى الدوني تيارغم نس من برمسا باجفار إثيوبيا كيسا أوروميا كيسا غودنا جمّا كيسا نانو ساتو سمارو جدام تتي كان أرغم تورا من برمسا كن وغا ديرا داف حواس إسلاما barnoota garaagaraatiin yatiimotaa fi miskiinawwan garaagaraa kan tajaajilaa turedha jechuu. Manni barumsaa Abbaa Jifaar barnoota kan inni jalqabee naannoo waggaa 10 oliiti 2004 irraa kaaseeti barnoota kan inni barsiisuu jalqabee hamma guyyaa har'aatti barnoota isaa adda hin dhaabne kaasatan mana barumsaa kana wanni mana barumsaa amantaa islaamummaa kan biraarraallee adda godhu yatiimotaa fi harka qalleeyyii baay'ee ofitti qabeeti kan inni barsiisaa jiru waan ta'eedhaaf silaan yatiimota alka qayyee dhibbaaf 30 ol barsiisuu jechuun gara birriitti yoo tilmaamu naannoo birrii miliyoona 1 oliiti kan inni irraa argamu osoo kaffaltiitti kan tilmaamamu ta'e walumaa galatti kanas bilaash kan barsiisaa jirudha. Deebisee miindaammoo barsiisotaa kaffalaa mana barumsaa dabalataa ijaarrachuudhaaf humnan dhabee barattoonni asitti qaramanii bilchaatanii akhlaaqa islaamummaatiin ol ka'an gaafa bootaa kana adeeman akhlaaqa asitti baratan san gadhiisanii waan biraa keessa galu sanumaan wal qabatee marni barumsaa kun hanga sadarkaa lammaffaatti akka inni ol siqee guddatuuf jecha nutis waan kana kaayessinee isin barumsne waan ta'eedhaaf nu deeggaraa isiniin jechuu barbaanna. Akkuma beekamu mana barumsaa keejii irraa kaasee hanga sadarkaa tokkoffaatti hawaasa islaamaa hunda bakka inni jirutti tajaajilaa jira. Kaasatan harka qalleeyyiidhaaf yatiimota naannoo 130 olii kan of keessaa qabu kan inni barsiisaa jiru. Akkasuma waliin bootaan salaataas bootaan garaagaraa baay'ee rakkina hanqina gurguddaatu jira. Sana bira darbee bootaan gamoon isin duddubbee kanatti argitan jalqabamee hanqina garaagaraatiin rakkina garaagaraatiin karaatti hafee naannoo waggaa tokko jalqabamee ka'ee karaatti hafee dhaabbatee jira.
kun galmaan gahuudhaaf isin qabaa nu qabaa yoo nuti wal utumne yoo nuti wal qabne wanni kun galma gahuu danda'a jennee har'a fuulduree keessan dhaabbanne waan ta'eedhaaf. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. An maqaan koo barsiiftuu Sittinaa Biyyaan jedhama. Barsiiftuu mana barumsaa Abbaa Jifaarii. Manni barumsaa Abbaa Jifaar kun magaalaa Jimmaa keessatti argama. Magaalaa kana keessatti manni barumsaa Musliimaa tokkoon kana nuti akka ijaatti ilaalluudha. Kanaafuu waggaa dheeraa kana keessatti barsiifneerra waggaa 10 ol barsiifneerra waan ta'eef umurii dheeraa qaba. Akkuma umurii isaatiin garuu wanti hedduun hanqinni jira waan ta'eef wanni kuni jalqaba irratti eega lafaa ka'ee ijaaramee bootaa kana ga'ee maallanni itti sossoofamu hin dhabamee sanuma waliin barsiisonni naannoo 70 olii ta'an as keessaa miindaa nyaatu miindaa barsiisotaa kaffalaa waan kana hojjechuu waan baay'ee irratti amrii guddaa ta'eef jecha guyyaa har'aa hanqina kana isinitti himuudhaaf isin agarsiisuudhaaf fuulduree keessan dhaabbanne waan ta'eef isinis rakkina keenya argitanii hanqina keenya argitanii dhiphina keenya argitanii wantoota as duubatti argitan kana akka galmaan nu geessan garabbiiti isinis nu bira dhaabbattanii akka waan kana galmaan nu geessanu amaanaa isinitti dhaammanna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani maqaan kan koo jechuudha barsiisaa Xaa Hasaniin jedhama. Mana barumsaa kana keessatti kanan barsiisaa jiru. Manni barumsaa kun maqaan isaa mana barumsaa Abbaa Jifaar jedhama. Kan inni argamu jechuudha illee godina Jimmaa keessa magaalaa Jimmaa ganda Saxoo Samaroo keessatti argama jechuudha illee ganda Duwwaa Lama keessatti argama. Ganda Duwwaa Lama keessatti argama manni barumsaa kun. Wanni gara keessan jechuudha illee dhufuu barbaannee fi rakkoo adda addaatu mana barumsaa kana keessatti nu quunnamaa ture ammas nu quunnamaa jira. Inni tokkoffaa daree dabalataa jechuudha illee kan 9-10 dhabuudha. Inni kunis jalqabamee galma gahuu dadhabuusaa rakkoo adda addaatiin rakkoo baajetaatiin uummatii jechuudha illee ijaarrachuudhaaf dandeettiin qabu qaama biraa immoo qaama nu gargaarus waan dhabnee fi ijoollee asitti baratanii asirraa kutaa tokko kaasanii sadarkaa keejii irraa eegalanii hanga kutaa 8tti asitti baratu jechuudha ijoolleen. Inni kutaa 8 baratanii ni waggaa 8 guutummaa akhlaaqa isaanii irratti amala gaarii irratti aqiidaa isaanii irratti itti ta'amnee finne waggaa 8 inni itti ta'amnee jennu ijoolleen kun kutaa 9ffaa dhabuudhaan nurkaa ba'aa jiru jechuudha. Nurkaa ba'uu miti ijoolleen amala kana fudhatanii mana barumsaa biraa dhaqanii mana barumsaa biraatiin illee wal baruu dadhabanii sababa akhlaaqa gaarii asirraa qabatanii jennaan mana barumsaatti wajjin wal baruu dadhabanii rakkatu. Attaa jechuudha illee ijoollee walitti makkatanii taa'uun waa'ee salaataa ilaalchisee as keessatti salaata yeroodhaan akka isaan salaatan jira bootaa salaataatu jira sadarkaa isaa eeggachuu isaa dhabu malee inni biraa ijoolleen akkam jechuudha illee manni barumsaa kun jechuudha illee sadarkaan itti aanu maaliif jechuudha nuun ijaaramne jedhanii mana barumsaa biraarraa sagal iddoo biraa dhaqanii achi deebi'anii illee ijoolleen iyyataa jiru jechuudha baqaati. Nu iddoo biraatti barachuu mana barumsaa biraatti barachuu hin dandeenye. Inni nu achitti asitti barannu akkaataa nu achitti barataa jiru waladda wanta ta'eef maaliif jechuudha illee itti nuun dabaltanii as deebinee baranna malee yookiin barumsa dhiibna malee hin barannu hamma jedhan jechuudha illee iyyata nutti dhiyeeffataa jiru jechuudha. Nummoo aqimiis hin qabnu dandeettis hin qabnu waan ta'eef calluma jennee ijoollee kana ilaallaa waggaa 8 immoo itti taa'amna waggaa 8 booda qaama biraa dhatti ijoolleen kun bakka akhlaaqin jirre bakka jechuudha illee tarbiyyaan akka hin taane ta'ee jiruudhaatti ijoollee keettiin dhabaa jirraa jechuudha. Erga kanaa waliin gaanni nu iyyata kan dhiyeeffataa jiru ilaamayyuu immoo amrul islaam wal muslimiin nama jechuudha illee waa'een islaamnaatii fi waa'een ummata islaamaa isa yaachisutti iyyata keenya dhiyeeffataa jirra jechuudha illee. Rabbii ba'adallaahi booda rabbiiti biyya alaas taa'ee nama nu dhaggeeffatu biyya keessas taa'ee nama nu dhaggeeffatu ma ijoolleen kun akka isheen nurkaa hin baane akhlaaqa kanaan jechuudha illee akka isheen itti nuuf uftuuf ijoollee bana keessatti jechuudha illee uffata sirreeffatantu jiru kan uffata illee ofitti qabachuu hin beekne kan akkaataa uffataa sirreeffatantu jiru kan niqaaba keessatti naqabatantu jiru inni asii deeman hin rakkatu salaataaf hin rakkatu
barsiisota biraa wajjin dhaqanii mana barumsaa keessatti wal loluu jechuu wal dhabuu jechuudha. Achi adeemee iyyata nutti dhiyeeffatu jechuudha. Nu waa gochuuf hin dandeenyu, giidoos hin qabnu, barsiisuu qofa malee isaanii jechuun wanni nurraa eegamu. Kanaaf nama dandeettii rabbitti kennee, qabeenya rabbitti kennee, beekumsa rabbitti kennee jechuudhallee mana barumsaa keenya kana keessatti kutaa 9 fi 10 akka nu ijaaran maqaa rabbiitiin isaan gaafanna jechuudha nama muslima ta'e. Nama amriin islaamaatiif amriin muslimaa isa ilaallatu jechuudha waqaate. Manni barumsaa ijaarsi gimbiin jechuudha duuba kootti argamu kuni jalqabamee waggaa ga'ee jechuudhallee sababii rakkina adda addaatiin ammas jechuudhallee karaatti dhaabbatee jira jechuudha. Uummatillee itti gammadee ture waggaa barana jechuudhallee ijoollee kutaa 8 barana fixanii darban asitti nuu baratu jechuun uummati abdiirra kaatee ture ammas hin danda'amne. Ammas hin danda'amne sababii hanqina adda addaatiin jechuudha rakkoo adda addaatiin ammas karaatti duraa dhaabbatee jira. Innis duuba kootti ilaaltan kun kanaaf ijaarsi kun akkatti nuufufu namni jechuudhallee mana kana argaa jirtan. Mana barumsaa tokkitti qabna mana madrasaa islaamaa kan aqiidaa qulqulluu taate sirriitti irratti xiyyeeffatee ijoollee qaree hawaasa islaamaatii gadi baasaa jiru mana barumsaa tokkitti qabna magaalaa Jimmaa kana keessatti jechuudha waqaati. Innis mana barumsaa Abbaa Jifaar jedhama jechuudha kan ganda Saxoo Duwwaa 2 keessatti argamu jechuudha. Kanaaf ani ergaan dhaammadhu gara kootiin uummata islaamaatti maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Nu bira dhaabbadhaa. Nu gargaaraa, nu ijaaraa, ijoolleen keenya akka jechuudhallee akka nu duraa hin bittinnoomne nu bira dhaabbadhaa isinii jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakki namatti argamu kun godina Jimmaa, magaalaa Jimmaa, mooraa mana barumsaa Abbaa Jifaarii. Anis barsiisaadhuma mana barumsaa Abbaa Jifaar kana waggoota 14 gaafa jalqabaatii kaasee hanga addaa asuman jira. Boleewwan keenya wannani hadda bakka kanatti dhiyaadhee viidiyoo irratti sagalee isinii qabuuf dhufee fi manni barumsaa Abbaa Jifaar seenaansaa ahlal khayriin ijaaree uummata musliimoota magaalaa Jimmaatiif waqfii kan godhe yommuu ta'u manni barumsichaa akkuma beekamu madda galii godhatee waan hin fayyadamneef kaffaltii muraasa qofa maatii barattootaarraa funaanuudhaan isiidhuma kan hojjetaa taasisuudhaaf waan adda addaatti kaffalee gatii deemuuf jijjiirama tokko agarsiisuu dadhabuudhaan waggaa 14 kana haala dadhabina qabuun ciminatti of ceesisuu dadhabee rakkatee bifa kanaan deemaa jira. Barattoonni inni oomishaa jiru barattoota 10,000 ol masjiidas keessaa qabaa salaachifnee sirriitti diinii isaanii barataa barnoota akaadaamikii cinatti kan diinii barataa jajjabaataa utuu dhufanu hanga keejiidhaa kaasnee hanga kutaa 8tti kan nuti barsiifnu. Barattoonni keenya kutaa 8 gaafa gahanu carraa kutaa 9 fi isaa waan itti fufanu waan hin qabneef dirqama mana barumsaa kanarraa gara mana barumsaa birootti adeemuun dirqamatti ta'a jecha yeroo nuti tarbiyaa gaarii qabsiisnee akhlaaqa bareedaa qabsiisnee salaata jaallachiifnee guddifnu ijoolleen keenya asirraa bahanii gaafa deemanii mana barumsaa biraa dhaqanu sadarkaa salaata dhowwamuurra gaafa gahanu salaata dhowwamuudhaan waliin jechaadha. Manni barumsaa kun itti fufnee kutaa 9 hin barsiifna jechuudhaan piroojeektiin jalqabame waggaa tokko ol humna dhabee itti adeemuu dadhabuudhaan akkuma mul'atu mukkisaallee lafatti badee hojiidhaan ala ta'eetiyyuu argamaa jira jechaadha. Ijoolleen keenya nuti gaaromsinee guddifachuudhaaf itti cannaqannu gaafa dhaqee kutaa 9 geessu nurraa akhlaaqa biraatti nurkaa fudhatamee deemaa jirti waan ta'eedhaaf obboleewwan keenya muslimaa wanni kun sadaqaa jaariyaadha. Namni rabbiin viidiyoo kana isin biraan gahe rabbiif jedhaati ijoollee kana daa'ima ilmaan muslimaa kana nu gargaaraa guddisaa piroojeektii jalqabame kana ittiin nu gaha mana barumsaa kana waliin itti haafufsiifnuun isiniin jedha. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du hordoftoota miidiyaa Barakaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godina Jimmaa naannoo Saxoo Sabaroo mana barumsaa Abbaa Jifaar keessatti argamna. Muhammad Zeen Abbaa Diggaa barsiisaa ilmii shari'aati. Mana barumsaa kanatu waggaa dheeraa gara waggaa 14 wahii gahee jira. Kanuma wajjiniin immoo ijoollee yatiimaas ijoollee miskiinaas keessatti fudhatee osoo barsiisuu wanni inni barsiisu immoo akaadaamii biratti
kan uluma shari'aa hundaayyuu fiqiis barsiisaa, nahwiis barsiisaa, aqiidaas barsiisaa, waan uluma shari'aa barbaachisaa ta'e hundaa biratti barsiisaa. Ijoollee keenya tarbiyaa gaariidhaan, akhlaaqa gaariidhaan osuma deemsisee utuma barsiisee jiru. Ijoolleen gaafa 8 7 fixanii 8 fixanii jedhan asirraa akhlaaqa qaban kana fudhatanii gadi bahanii bakka biraatti itti fayyadamuudhaaf waa tokko dandeettiin jaraa hin argamne. Gamoon gara kanatti ijaaramee argaa turtan sunis gamoo waggaa kanaa jammaramee ka'ee hedduutti karaadhaan irraa cite. Isa kanaaf namni hordoffii kana nu godhaa jirtanu, viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundinuu, warri islaamaa hundinuu gargaarsa akka mana barumsaa islaamaa tokkittii kana qabna jennee itti abdii qabnu kana keessatti dandeettiin waan dhibee bakkaan ga'achuu dhabne mukti kun dhufee lafatti tortoraa jiruu fi isa kanaaf dandeettii waan dhabameef nu gargaarsa isinirra barbaannaa jechuu yan isinii dabarsuu barbaada. Miidiyaa barakaan isin arguu jireenya bareedaallee isinii gaxxamamee nu warra islaama ta'e hundaafuyyuu biyya keenyas nagaa taa'isee barumsa keenya kan itti fufnee itti milkoofnu, ijoolleen keenyallee akhlaaqaa sirraa barataa jiran waa diinii waa duniyaa hundaa argataa jiran kanatti kan milkaa'anu rabbi nu haa taa'isu. Wanni nu asitti barsiifnu gaa ijoollee keenya wama rasuulli rabbii nuun jedhan sallallahu alaihi wasallam ilmoo keessan guddifannaa irratti jabaadhaa, akhlaaqa barsiisaa jedhan kana barsiisaa irraa ijoolleen keenya immoo gaafa asirraa bahanii jedhan hamma salaatullee dadhaban ta'anii asittillee giddiidhaan utuma jara barsiifnee qaama tokko taasifnee utuu jirru gaafa asirraa fixatanii immoo asirraa gabba'an diiniidhumaayyuu akhlaaqumayyuu waan gadhiisanii jedhaa jiranuu himataa jiranuuf isa kana irratti nu gargaaraa jechuu isin barbaanna. Miidiyaa barakaa egaa jireenya keenya hundaayyuu walitti rabbi barakaa nuuf haa taa'isu. Maqaa bareedaadha.